sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo mana gabbee jirra woboon jirra abdiin boruu jirra zooniin lixaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa biiftu gallii jirra woboon jirra abdiin boruu abdiin diyaa. Abjuu gaanfa Afrikaa diike. Dambaleen fincila uummataa gaanfa Afrikaa biyyoota bahaa golee raase. Hundee aangoo abbootii irree buqqisee jijjiirama siyaasaa fi dinagdee abdatameenii fida jedhamaa ture gufachuun raafama siyaasaa waliigalaa ta'ee deebi'ee dachee Afrikaa raasaa jira. Biyya guddoon dargaggoota kuma atamaan lakkaaman irbaata rasaasaa gootee jijjiirama siyaasaa fidde Itoophiyaan kallattiin jijjiirama ishee gufachuun rakkinaa fi muddama siyaasaa keessoo ishee tasgabbeessuu dadhabdee madda rakkina biyyoota ollaa ishee taatee dachee argama dhala namaa fi qaroomina gaanfa Afrikaa jeeqaa jirti. Ka'umsa baddee mootummoota abbaa irreetiin gidirfamaa kan turte Itoophiyaan qaawwama ishee keessaa karaa sirnaa fi tasgabbiin uummata ishee ija tokkummaa fi diimokiraasiin ilaaluu dadhabde beektotaa fi namoota jajjaboo biyyatti irra darbanii akka addunyaattuu dhiibbaa uumuu danda'an ijaan argaa jibbite kan dandeessu ajjeeftee haalli kan kennuu didemmoo hiitee manneen hidhaatti dararaa jirti. Itoophiyaan qaawwa ofishee uumteen biyyoota ollaa isheetiif karaa bante biyyoonni ollaa ishee daangaa biyya ishee cabsanii walabummaa biyyattii sarbanii dachee kushotaa fi sirna gadaa kan taate qooddachaa jiru. Kanneen akka Sudaan daangaa biyyattii ce'uun lafa dheerinni isaa kiiloomeetira 1940 fagaatu kan qabatte waggaa taatu. Biyya ollaa ishee Eertiraan immoo birmadummaa biyyattii sarbuun magaalotaa fi naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti waraana ishee ramaduun kan feete ajjeeftee kan feete ammoo ukkaamsuun gara biyya isheetti geessitee dararaa lammiilee Itoophiyaa irraan gahaa jirti. Rakkoo fi uumteen golama naannoo regional conflict keessa kan seente Itoophiyaan dogoggora namni qeenxeen kan abjuu nugusummaa qabu Abiyyi Ahimad raawwateen gatii isheef malee baasaa jirti. Dubbii kanaaf ragaa kan nu taatu baatii muraasa dura qondaaltonni Ameerikaa Sudaan waggaa daawwatan muummichi ministeeraa karaa milkaa'ina irraa maqee Abiyyi Ahimad Sudaan magaalaa Kaartumitti qondaaltota Sudaaniif waadaa lafti isaaniif kennamuu seeneef ture. Dubbiin kun gochaa otoo itti yaadamin of tuulummaa fi miira laphee dhiibuutiin raawwatame ta'us Sudaan garuu dubbii sagalee waadaa gurra seentee osoo hin irraanfatin yeroo osoo ittiin gubiin lafa kiyya jettu hundaa harka ishee keessa galfatte. Kanaan booda dachee kanarraa eenyullee nan buqqisu asirratti dhumna jechuun karaa hoogganaa mana maree nageenyaa isheetiin jala murte biyya ollaa isheef oduu gaddaa labsite. Ka'umsi rakkoo kanaa Sudaan osoo hin taane maddisaas xumurri isaas Itoophiyaa ta'u lammiilee Sudaan qofa osoo hin taane lammiileen Itoophiyaas ni amanuu ni beekus. Dubbii kanarra caalaa kan ammeessu ammoo yaadi Sudaan kaasaa jirtu waa'ee daangaa qofa osoo hin taane dachaan guddichi Abbayyaa irratti ijaaramaa jirullee kooti jechuu isheeti. Kana jechuun immoo Sudaan kan gaafachaa jirtu dachee naannoo guubaa qofa osoo hin taane hidha guddicha Abbayyaayyuu yeroo booda kiyya ta'uu isaanaaf beekaa akka jechuu isheeti. Akka yaada Sudaanitti lafni naannoo Alfaashigaa jiru erga waggoota 25 darbaniif mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa siyaasaa fi shiraan hoogganaa biyyattii duraanii Umar Hassan al-Bashirii waliin godhaniin lafa qabeenya Sudaan ta'e dachee magariisaa fi lafa gabbataa oomisha qonnaan bulaaf ooluu dhabnee turre galatii jeequmsa naannoo Tigraayiif haa ta'u malee harka keenya keessa galchanneerra jetti. Ajjaan hoogganaa mana maree nageenyaa Sudaan Jeneraal Burhaan
waggaa daangaa Itoophiyaa waraanni Sudaanii qabate daawwatan nuti Sudaanonni waggaa 25f obsineerra. Kun lafa keenya malee kan namaa miti. Warri nu dura turan dachee kana irratti gad dhiisanii uummata keenya rakkisaniiru. Nuti immoo amma harka keenya keessa galchanneerra kanaan booda eenyullee asirraa nu buqqisu. Hundumti keenya asumarra dhumnee dhaloonni duubaan dhufu dachee kanarraa seenaa keenyaan qotata jechuun waraana biyyattiitti dirqama biyyaa kennaniiru. Jeneraal Biraaniin itti dabalanis nuti lafa kanaa kan deeffinnee qabanne erga muummicha Itoophiyaa waliin mareenneen booda Abiyyi biyya sagalee Sudaan qaama biraaf bitamtee nu weerarte jechuun isaa immoo fayyummaa qabaachuu namichaa. Mootummaan Sudaan erga lafa Itoophiyaa qabatteen booda biyya faallaa walabummaa ishee dhaabbattuu fi mirga itti fayyadama bishaan laga Abbayyaa kan seenaa qabaachuu ishee himtu Masir waliin shaakala waraanaa dachee Sudaan irratti raawwachaa turan immoo Itoophiyaadhaaf mataa dhukkubbii ta'eera. Itoophiyaan hoogganaa mata jabeessa tokkichaan uummata ofiishee dabarsitee weerara alaaf kan laatte dachee seenaa ishee irraa hin baranne ta'uu ishee walitti bu'iinsi naannoo Tigraay ragaa guddaa kan nuuf darbeedha. Hoogganaa abjuu haadha isaa bakkaan ga'uuf tattaaffatu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed biyya akka qabeenya abbaa isaatti ilaalu kan yeroo hundumaa hin diigamtu jechuun yeroo 60 waadaa seeneef ture. Ofuma isaaf dirree waraanaa saaqee biyyoota alaaf waraanni biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Eertiraa akka haadhayyeessaatti boroof balbalaan yaa'anii abbaa fedhan ajjeesanii haadha fedhan gudeedanii biyya gadadoof beelaaf saaxilanii holqa kolfaa godhaniiru. Yeroo ammaa kanaan waraanni Eertiraa naannoo Tigraay jiru humna waraanaa Itoophiyaatiin ol ta'uun ajajamuu didanii qabeenya hawaasaa fi nama dhuunfaa saamuun manneen amantaa fi gola hambaa barbadeessaa ija addunyaa cimmaa banii oduu Itoophiyaatiin akka buufatan taasisaniiru. Akka gabaasa UNHCR'tti baqattoonni Eertiraa mootummaa abbaa irree Isaayyaas baqatanii kaampii naannoo Tigraay 4 keessa jiran humnaan qabamanii gara biyya isaaniitti geeffamani. Reebichaa fi dararaan waraana Eertiraa irratti raawwachaa jiru gabaaseetti jira. Dhaabbanni gargaarsa nyaata addunyaa akka gabaasetti naannoo Tigraayitti yoo xinnaate namoonni miliyoona 4.5 balaa beelaaf saaxilamanii gargaarsa ariifataa akka barbaadan ibseera. Haa ta'u malee dhaabbanni fannoo diimaa gargaarsa namoota kanneen qaqqabsiisu mootummaan Itoophiyaa danqaraan itti ta'eera. Gargaarsa kanneen namoota beelaan kanaaf kennuu hin dandeenyes jedheera. Baay'een uummata Tigraay guutummaatti miliyoona 6 waggaa ta'u isaan keessaa kanneen beelaan dhibbaan ta'an waggaa lakkaa'amu parsantaa 85.5 ta'uu isaati. Kun immoo seenaa addunyaa keessatti balaa beelaa isa guddaadha. Haaluma kanaan biyyattiin balaa diigamuu fi weerara humnoota alaaf saaxilamuun ishee waan hin oolledha. Biyya waggoota hedduu darbaniif qaama nageenyaa taatee nageenya biyyoota ollaa fi addunyaa eegsisaa turte. Daandii biyyoota diigamanii qabattee tarree biyyoota akka Somaaliyaa, Liibiyaa, Iraaqii fi Somaaliyaa keessa galuun ishee immoo dhaabbanni tilmaama balaa addunyaa International Crisis Itoophiyaa tarree biyyoota diigamanii 10 keessa galcheetti jira. Itoophiyaan uummata ishee hangafa nyaattee beektota ishee jeefte hayyuu ishee hiitee dararaa turtee dararaa jirtu. Warra qaroo qaban jibbitee warra ija jaamaan hoogganamaa jirtu ni dagamti moo ni turti kan jedhuuf Waaqa umurii nuuf kennee nu agarsiisuun immoo kadhata keenya. Woboon jajjabeen jirtu sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee jirra woboon jirra abdiin boruu jirra zooniin litaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa gidduu gallii jirra woboon jirra abdiin boruu abdiin biyyaa.
وبون والريري دينا راسني ولا جيبني غربابني لقبومني لا لا مي لا 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 مي وللبسي ورلبسي سيلي دينا جريتو منجاسي بوني لمي غمجيسي لا لا مي لا 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 مي جبي باللون جبي مرتا رسامي شفتيني لا لا مي لا 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 مي Iya bagane Oromo funtu Kenya mal jera Simal jatume Jago Dukana gabruman umne manchane Iya bagane Oromo funtu Kenya mal jera Simal jatume Jago Simal jatume Jago Diti kap of aman Huma sama Kenya igam pavan Fravis dinafis Kanada Jajabin wabo Jajabin wabo Dan diti kap of taman Huma sama Kenya igam pavan Fravis dinafis Kanada Jajabin wabo Jajabin wabo Sadukana korrafi urti unduntu walfana korrafi urti unduntu tira muda wobo jajabeko jabada barna jabada barna jabada barna diti kapafi aman huma sama Kenya igam pavan Fravis dinafis Kanada jajabin wabo Jajabin wabo Sagale komoka lagana tesisu kemoda divoka yana matesisu sagale komoka lagana tesisu kemoda divoka yana matesisu shoni shoni jajabeko shoni shoni jabadame shoni shoni keransago shoni shoni jabadame shoni shoni yageroko shoni shoni jabadame shoni shoni kerondambi shoni shoni jabadame shoni shoni kerongule shoni shoni jabadame shoni shoni keronarsi shoni shoni jabadame shoni shoni kerowolo shoni shoni jabadame shoni shoni keronjima shoni shoni jabadame shoni shoni keronilu jabadame shoni shoni keronshawa jabadame shoni shoni kamborana jabadame Nake jabadame unnararke jabadame Heron jaldu jabadame Heron biya